Tolee, kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kuni lammii Ti'uubiidha. Lammii Ti'uubiin qoosaawwan garaagaraa fi dhimmoota siyaas-dinagdee, amantaa, falaasamaa fi wantoota garaagaraa irratti dhimma saba Oromoo ilaallatu hojjeta jechuudha walumaa galatti. Har'aaf ammoo qophii adda ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Chaanaaliin kiyyaallee haaraa waan ta'eef sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuudhaan akka na hordoftan isiniin jedha. Dhimmina narraa isiniif qabadhee dhiyaadhu kunis dhimmuma yeroo ammaa adeemaa jiru kana keessaa wantoota muraasa isiniif kaasuufan yaala. Maaksii maaf godhatte yoo jettan gaa maaksiin ammaa keessa ilaalee miti fuula ilaaleetu nama qabaa jira. Kanaaf maaksii kana godhachuu filadhe. Peestaal isin narratti argitan kun immoo qilleensi naannoo keenya faalamaa waan ta'eetiif qilleensa faalamaa sana ofirraa ittisuuf jedheen godhadhe. Akka isin argitan ijji koo immoo mul'ataa jechuudha. Ijaan immoo man ilaala, karaa ijaa hin seenu namni ilaaluu filadhe. Dhimma mata duree har'a qabadhetti yoon darbe jechuudha. Kabajamtoota koo dhimmoota muraasan kaasuuf yaala. Inni tokkoffaan dhimma irreessa fuula keenya jiru kanarratti wantoota adeemaa jiranii fi adeemaa turan akkasumallee wantoota gama mootummaatiinis haa ta'u gama uummataatiin jiran irraa muraasa dubbachuudhaaf hin yaala. Akkuma beekamu kaabinoonni fi kaadroonni bilchiginnaadhaa yeroo garaagaraatti walgahiiwwan garaagaraa bakkeen garaagaraatti dhimma irreessaa fi dhimma barattoota yuunivarsiitii akkasumas hojjettoota mootummaa gaggeessaa turaniiru. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle gaafa guyyaa 18/1/2012 jechuunis gadda yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran hedduu keessatti aanaalee irraa walitti qabuun godinoota irratti teessisaa turuun isaanii ni yaadatama. Isuma kanaan wal qabsiisee ammoo mata dureewwan isaan godhatanii irratti mari'ataa turan inni tokkoffaan barattoota yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii maatii isaanii bira hojii malee galanii taa'aa jiran hojii isiniif uumna jedhanii sobaan gurmeessuudhaan sobaan edda gurmeessan booda ammoo waan sobaan gurmeessan sana gara kaabinummaatti ceessuudhaan fandii guddaa gadhiisuudhaan barattoota kanneen gara kaabinummaa fi gara basaastummaatti ceessuudhaaf hojjetaa akka jiran beekamaadha. Kanaaf ammoo yaadni furmaataa nuti jechuu qabnu barattoota kanneen gorfachuu qabna. Barataa kanarra darbee dide ammoo tarkaanfii laalessaadhaan ofirraa ittisuun dirqama ta'a jechuudha. Inni lammataa ammoo irreessa kanarratti kaadiroonni leenji'an kun aanaalee irraa kaasanii sochii gandoota isaanii jiru akkasumas sochii godinaalee irra jiruu fi amma hora Arsadee fi hora Finfinneetti jiru hordofanii qaamota hordofanii namoota beekan gara tarkaanfii seeraa isa isaan jedhan sana fudhachuutti akka geessisanii fi namoota basaasanii dhiisisuudhaaf qophii isaanii akka xumuran namuu quba qabna jechuudha. Isa sana furmaata itti gochuudhaaf qeerroon bakka jirtanitti qarreen bakka jirtanitti sochii keessan hundumaa nama isin hordofaa jiru adda baafattanii beekuutu isinirra jira. Namoota sochii keessan hordofan sana irratti ammoo akkaataa ittiin ofirraa ittistan egaa isintu beekaa akka keessan jira jechuu barbaada. Inni sadaffaan ammoo irreessa irratti sagalee dhageessifannaan yookiin ammoo dhaadannoon yoo jiraate qaamni faaldhaan leenjii kana fudhate ammoo nuti mootummaa keenya ni deeggarra, mootummaa keenya bira ni dhaabbannaa, mootummaa keenya ni jabeessinaa kan jedhu akka dhageessisu haalli xumuramee jira. Kanaaf qaamni sagalee kana dhageessisu yoo jiraate qeerroon naamusa qabuun, dandeettii qabuun, beekumsa qabuun qaama faallaa isaa sobaan akkatti ijaaramee maallaqa nyaatee shirshiru kanarratti tarkaanfii laalessaa fudhatee ofirraa ittisuun dirqama isaatii jechuudha. Kanaafuu qeerroon keenya qaama akkas godhu yoo argitan inni jalqabaa gorsuudha, isa lammataa akeekkachiisuudha, sadaffaa irratti ammoo akkuma inni daba hojjete sanatti dabaan ofirraatii ittisuun dirqamaa jechuudha. Inni arfaffaan leenjii kanaa baajii warri Finfinnee fi hora Arsadee irreechattiin deemamu warreen fudhatanidha. Oromoon irreecha kanarratti baajii fudhate Oromoo osoo hin taane ilma nafxanyaati jechuudha. Maaliif faallaa saba Oromoo faallaa saba miliyoona 60 dhadhaafataa jira. Maallaqaaf hojjechuu eenyuyyuu ni hojjeta. Garuu dantaa saba isaa dabarsee kan gurguru, dantaa saba isaa dabarsee nama biraaf kan kennu Oromoo miti waan ta'eef kana Oromoo quba qabaate nama baajii qabatee irreessa irratti argame akka diina isaa isa jalqabaa fi isa ijootti fudhachuu ture. Kanaafuu
ilmaan Oromoo faajii dhiistanii baajii qabatanii irreessa deemuuf deemtan amma kaastanii baajii keessan mana keessanii irreessa keessan faajii keessanii akka deemtan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Inni kan biraan konneeshiniin baduu waan danda'uuf yookiin ammoo daataan baduu waan danda'uuf dhaamsa kana qabatanii dhaamsota jaarrolee biraarraa darbanis qabatanii irreessa keessan bifa milkii qabuun sagalee dhageessifannaa keessanis bifa addunyaa sochoosee addunyaa irratti dhiibbaa uume mootummaa gabroonfata uummata keenya cunqursaa jiru uummata keenya ajjeesaa jiru uummata keenya hidhaa jiru kana ittiin ofirraa cabsinu akka ta'u asumaan hawwii koo fi fedhii koos haa ta'u hawwii keessanii fi fedhii keessanis haa ta'u ibsuun barbaada. Inni dhuma qaamoleen mootummaa caasaa gadi kaasee hanga gaaraatti jiran diigamaa jira. Diigamaa isa jiru kana mootummaan deebisee ijaaruudhaaf walga'iin kun kan taa'amaa jiru jechuudha. Caasaa sobaan ijaarame dhugaadhaan diigame sobaan deebisanii ijaaruun ammoo hin danda'amu jechuudha. Kanarratti mootummaan waan milkaa'u fakkaatu hin milkaa'ullee kana walumaan teenyee kan ilaallu ta'a irratti milkaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakkoota garaagaraa jirtan caasaa abbaa irree deebistanii ijaaruudhaaf kan shurshurtan dubbiin koloneel Axinaafuu mudate dubbiin kaleessa immoo mangistuun waa ifaa mudate akka isin qaqqabdu beektanii irraa akka of qusattan asumaan isiniif dhaamuun barbaada jechuudha. Kanaafuu yuutuubii koo sabiskiraayib sheerii fi koomentii gochuudhaan akkana hordoftan peejii koos loltuu lammii peeji kan jedhu laayikii gochuudhaan hiriyoota keessanitti affeeruudhaan akkana hordoftan inni isiniin jedha. Egaa dhumarratti waan xiqqoo tokko jechuun barbaada. Wanti xiqqoon ani jechuu barbaadus wanti gabroonfataan gabrummaan nurratti fidee bilisummaa keenya nurraa mulquuf hin jiru jechaadha. Yoo jabaannee dhaabannee falmanne, yoo jabaannee dhaabannee hojjenne, gaafa hojjechuu dandeenye, gaafa falmachuu dandeenye, gaafa of ta'uu dandeenye fi gaafa wal ta'uu dandeenye wanti gabroonfataa hin cabsine hin jiru. Achitti gabroonfataa cabsitu qabsoo karaa nagaatiin osoo hin taane qabsoo karaa dhagaadhaan. Qabsoo karaa dhagaa ammoo daftee milkeessuu yoo barbaadde qabsoo hidhannooti. Qabsoo hidhannootiin mootummaa gabroonfataa jiskita malee qabsoo filannootiin gonkumaa mootummaa gabroonfataa hin jiru. Kana jechuun ammoo qabsoon karaa filannoo bu'aan qabu jechuun miti. Bu'aa caalmaa kan qabu qabsoo karaa hidhannooticha. Kanaafuu ilmaan Oromoo hidhannoo keessan jabeessaa, waraana keessan jabeeffadha, caasaa keessan ijaarradha, gabroonfataa ofirraa cabsuudhaaf kutaadhaa fi ka'aa jechaadha. Jabaadhaa. Dhaamsa koo isa dhumaa fi ilmaan Oromoo keessaa ala jirtan wal ijaaraa, caasaa keessan ijaarradha. Jabaadhaan isiniin jedha. Feestaalli kun ammoo waan ta'eef qabaa isiniif gala jedheen yaada. Maaksiin kun illee koronaa qilintoo faatti oomishamuu jalqabeera jedhan koronaan achi bahee yoo nu qabe jenneeti sankaallee faatti qaallittiitti akkasii gara xoollee faatti oomishamuu jalqabeera dhani sanaaf nu qabuu danda'a. Sanaaf jenneetu maaksii keenyas godhanne jechaadha. Ijaan nama qabdi maaksiin. Egaa nagaadhaan tura jabaadhaa. Ejji kiyyanii mul'atan natti fakkaataa horaa bulaa deemanaan isiniin jedha. Qophii biraatiin walitti deemina turtii gaarii.